kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV kun qophii keessummaa VTV keenyaati. Qophii keessummaa VTV keenyaan egaa keessummaawwan garaagaraa as istiidiyoo keenyatti affeeruudhaan akkasumas bakkeewwan hojii isaanii garaagaraa deemuudhaan isaan waliin turtii bareedaa taasisna. Guyyaa har'aas egaa keessummaa tokko as istiidiyoo keenyatti affeerree jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa dargaggoo cimaa dargaggoota kaaniif fakkeenya gaarii ta'uu danda'u as istiidiyootti affeerree jirra. Eenyu dargaggoon kun eenyu keessummaan guyyaa har'aa jechuu keessan waan hin ooledha. Dargaggoon yookiin keessummaan keenya guyyaa har'aa dargaggoo Boonsaa jedhama. Boonsaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegne. Tolee jalqaba irratti egaa yeroo kee qaalii aarsaa gootee as istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif maqaa kabajamtoota daawwattoota keenyaan guddaan si galateeffadha. Ulfaadha. Daandiin akkam ture? Daandiin bareedaadha. Dadhabsiisaa ture magaalaa Finfinneetii kaateetu kan nuti nu bira geesse. Dadhabsiisaa ture moo akkam ture moo bashannanaa dhuftan? Rabbittaa tolu daandiin irra dhufillee daandii baay'ee namatti toludha. Daandiin karaa kana beekamaadha yeroo baay'ee xiqqoo daandii biyya keenya keessa jiran keessa kan fooyyeedha. Akkasumas dadhabbiin qabu bashannanaa natti tolee man dhufe. Tole gaammas yeroo dadhabdee yeroo kee aarsaa gootee nu waliin turtii taasisuuf dhufuu keef ammas maqaa kabajamtoota daawwattoota keenyaan guddaan si galateeffadha. Ulfaadhaa sanillee. Hayyee egaa maal si gaafachuun barbaada gara haasaa keenyaatti tun seeniin dura yeroo baay'ee hundi keenya yeroo mana keenyaatti kaanu wanti nuti yaadne nu mudachuu danda'a. Ganama kaanee bakka hojii keenya deemuuf gaafa kaanu wantootni hedduun nu mudatu. Anaanis wanti na mudate waan jiruufi ganama kaatee Boonsaan har'a ganama ka'ee intarviyuu qaba jettee manaa baatee dhuftee buufata konkolaataatti ta'uu danda'a daandii irratti ta'uu danda'a wanti sammuu kee keessatti hafee kunis jiraa wanti jettee fi wanti si gaddisiises ta'uu danda'a wanta taajjabde maaltu jira? Taajjabbii akkasumas hin qabu. Wantootuma yeroo baay'ee irra deddeebiitii mul'atanidha. Daandii kana gidduutti kan hin arge naannoo Qaallitti yeroo hin ga'utti haala baratamaa hawaasa keenya keessa jirudha. Sunis maali? Akkaataa fe'iinsa konkolaataa maamiltoota keessummeessuu namoota seera qabeessan tajaajila gaarii kennuu irratti hanqinni ni jira jedhee namana. Wantoonni akkasii na mudataniiru. Anillee karaa biraa otoo asiin gahin magaalaa biraa kan otoo hin gahin handaaratti bu'een taaksii kan biraatiin kan hin dhufe jechuudha. Konkolaataa hir'ina konkolaataan immoo konkolaataan garmalee guutuu isaatiin? Garmalee guutuurraan kan ka'e jechuudha. Buutee karaa biraa dhufte jechuudha. Hayyee gaa'ee kunis mudannoo jirudha. Anaan wanti na mudateeru jira. Yoo barbaadde booda yoo na gaafattanis danda'a. Isin gaafadha. Hayyaa ta'u gaaffiin koo jalqabaa egaa kitaaba kee irratti xiyyeeffannaa kitaaba Faana Dhugaa jedhu kitaaba kana fakkaatu eebbisiistee jirta magaalaa Finfinneetti jechuudha. Mee akkam ture mee haalli eebbaa akkam ture kitaabni? Gaariidha. Haaluma gaariitiin akkaataan eegetti sirni eebbaa naaf gaggeeffameera. Namoonni aartii leellisan namoonni ogbarruu Oromoo leellisan dhuguma garaa isaaniirraa dhufanii hirmaataniiru. Carraa kanatti fayyadamee galatooma jechuun hin barbaada isaaniitiin. Toleme dubdeebii natti argatte kitaaba kun ergi gurgurtaaf dhiyaate yookiin ergi eebbifamee torban lama duradha torban lama fixeera already dubdeebiin uummata biraa dubbistoota biraa waan akkamii argachaa jirtame maal siin jechaa jiru haala akkamiirra jira kitaabni kun? Dhuguma yaada baay'eetu na bira ga'eera. Yaadota baay'ee na cimsanii fi gara fuulduraatti hojii gaarii akkan hojjedhuuf kaka'umsa kanan duraan qabu caalaa kan natti horan yaadota baay'eetu dubbistoota biraatiin naaf deebi'e. Kitaabni koo amma dubbisamee hin dhumne yeroo hin jedhu raabsamee hin dhumne reefudha. Garuu namootuma dubbisan keessaa yaada gaariitu na qaqqabe. Akkasuma qeeqni na jabeessullee argadheera. Egaa kitaaba kana amma hundasaa akka hin taanee fi maxxansi lammaffaan jiraata jechuudha. Hayyee haala gaariirra jira amma taanaan maxxansi lammaffaan yeroo dhiyootti akka dhufu abdii guddaa qabna. Nutis illee jabaadhu siin jechuu barbaanna. Egaa inni biraan inni Boonsaa yeroo baay'ee namoonni baay'een keessumaa fiilmii fi muuziqaa keessa namoota jiran irratti baay'ata wanti kuni keessumaa kan keessatti illee barreessummaa keessatti illee ni jira jedhee yaada. Maatiin ijoolleensaa dooktara yookiin injiinara akka ta'u sammuu isaa keessa kan jiru. Aartii kanaaf badaa bakka kennuu dhiisuun hin galleefi jedheen kanan yaadu. Yeroo jalqabaa yeroo kitaaba eebbisiisan ta'uu danda'a hojiin isaanii jalqabaa gaafa ba'u jaarsummaa maatii isaaniitti ergatu jaarsa biyyaa maatiitti ergatu akka ittiin dheekkamneef dhoksaadhaan illee hojjetanii jechuudha. Boonsaan jaarsummaa maatii isaatti ergate moo akka inni hojjetuuf jaarsummaatu Boonsaatti ergame? Ani maatii koo beeksisuudhaaf
ergan kitaaba kana jalqabee erga turee booda at least mana maxxansaa galuuf erga ka'ee booda hojii kana hojjechaa akkan jiru ittan hime. Dhuguma akkuma ati kaastee biyya keenya keessatti wanti baramee jiru hawaasa keenya gidduu wanti jiru ijoolleen yookaan daa'imman dargaggoonni fedhii maatii eeguudha sanarratti xiyyeeffatudha. Barreessuu aartii hojjechuu qofa osoo hin taane muummee barnootarree fakkeenyaaf barataan tokko kutaa 10ffaa erga qoramee booda maatiin isaanii saayinsii hawaasaa akka isaan baratan barbaadu. Mucaan garuu saayinsii uumamaa barachuu fedha ta'uu danda'a. Sababa maatii yaada isaanii eeguuf qofa saayinsii barbaadu ishee saayinsii kan fedha hin taane saayinsii maatii isaanii barachuutti fa'a yeroo itti dhufantu jira. Sun immoo milkaa'ina hin fidu. Milkaa'ina hin fidu jedhee namana. Walumaa galatti ani maatii kootti jaarsummaa si hin baasne garuu quban qaban ture. Ergan hojjedhee xumuruu geesseeti kan isaan barane akkasitti maa jirtutti gara xumuruu beekti. Waan akka information xiqqoollee hiriyoota keerraas ta'uu danda'a. Hin arganne jettee yaadda dhuguma hin beekani jettee yaadda. Hin arganne anumarraa dhagaane. Dhuma ergi xumuruuf kaate jechuudha. Tole egaa ati dargaggoo reef ijoollummaa keessa jirudha kan si ilaalaa jirutti umurii keellee si gaafadha. Gaafadhu tirimu malee. Ati yeroo baay'ee shamarrantu dhoksaa isin ifa dubbattu jedhamame kanaaf. Natti himtu ree umurii kee natti himtu. Booda sitti himu. Wayyaa daawwattoonni keenyas sababii isaa maaliif beektaa kanan si gaafadhe yeroo akkatti si argan ijoolleedha. Kanaafuu namoonni baay'een illee daawwattoonni keenya dargaggoota baay'eetu si hordofaa jira waan ta'eefidha jechuudha. Umurii kanaan wanti kun ni danda'ama gochuun ni danda'ama. Kitaaba barreessuun wanna salphaa miti. Wanta baay'ee ulfaatudha. Atis wantoota dabartee as dhuftee qabda. Hin haasofna isaa. Kanaaf ani akka ati umurii kee natti himtu kanan barbaade. Ani umuriin koo dubbachuu kooti. 1991 dhaladhe akka lakkoofsa biyya keenyaatti. Har'a already waggaa umurii 22ffaa gara xumuruutti hin jedhaa jira. Egaa umurii 22 kitaaba barreessuun dhugaa dubbachuu fi wanta baay'ee ajaa'ibsiifamuu qabudha. Baay'een illee irraa baratu jenneetu kan nuti yaadnu. Akkuma ammatti natti haasaa jirtutti maatiin koo hin beekanii jetteetta. Egaa umuriin kee immoo egaa umurii 22 keessa akka jirtudha kan natti dubbachaa jirtu. Kitaaba barreessuuf immoo wantoota baay'eetu nama barbaachisa. Deeggarsa kana eessaa argachaa turte? Okay. Ani kitaaba ani barreesse kitaaba gumaacha walalooti yookaan kuusaa walalooti. Amala barreessuu waan hin qabuuf ijoollummaa koo irraatti kaasee na yaadadha kutaa 5-6 yeroo baradhu waltajjii xiqqoo irratti walaloo barreessee dubbisaan ture akkasuma barattoota hiriyoota koofillee barattoota anaa gadii kutaa gadaanaa barataniifillee akkasuma barreessaatiin ture. Kitaabuma ta'a jettee yaaddeetu immoo akkasumatti waama keessa jiruuf sababiin isaas yeroo baay'ee hin barreessina wantoota adda addaa barreessinee achi booddee immoo wanti kun utuu kitaaba ta'ee namni dubbisee namoota baay'ee bira ga'eetti fayyadamuu danda'u jennee yaadna. Ati kitaabuma barreessa jettee yaaddee barreessaa kutaa 5 yeroo kutaa 5 kitaaba barreessuuti namaan dhufu waan akkasii. Kitaaba barreessumaaf moo akkasumatti wanta keessa jiru wanta sammuu keessa jiru katabdee kaa'uuf moo dhuguma kitaaban godha jettee yaaddeetu ati kanatti barreessaa turte yeroo sanatti? Yeroo sanatti kan hin barreessaa ture kitaaba gochuuf miti. Dhugaa dubbachuuf wantoonni ani ijoollummaa kootti barreessaa ture baay'een isaanii haardi koppii waraqaa irratti waan ta'eef badaniiru. Kitaaba kana keessa hin jiran. Kitaaba kana waa yaadattu hin qabdu ijoollummaa wanti irraanfatamuu qabamu jedhama miti. Ijoollummaatti wanta katabdee tokko hin irraanfattu keessumaa yeroo jalqabaaf wanta barreessite mana barumsaatti hiriyoota keef ta'uu danda'a. Hin irraanfattu mee waa yaadattu hin qabdu. Barreessuu kana yaadadha. Wantuma sararuma tokko lamallee ta'uu danda'a wanta barreessite keessa. Ijoollummaatti wantoota taasisaa turre baay'ee isaanii hin dagannu miti baay'ee. Hin dagatamu dhugaa. Keessumaa immoo ati immoo barreessuu dandeessetta yeroo sanatti kanaafus jalaa bareedee yaadu. Wanta xiqqoo wanta yaadattu qabaatte sararuma lamaan tokkollee. Walaloos ta'uu danda'a. Okay. Asumaan utuu keessaan bahin jedheen. Hayya. Ani walaloo kan yaadadhu kutaa 5-6 yeroo baradhus barreessaan ture. Kutaa 7tti na yaadadha. Walaloo waa'ee misoomaa kan jedhu tokko kan hin barreessiru. Misooma.
misooma kan jedhu tokko barreessin ture. Amma garuu walloonsaa dhugaa dubbachuun harkaa bareera. Waama xiqqoo ishee keessaa sararuma lamaan tokko yaadattu? Dhugaadha Lakki yaadadha. dhiisi boonsa. Yaadatta? Sarara lamaan akkamitti dubbanna? Sarara lamaan yaadachuu hin Waama danda'a. xiqqoo waama yaadattu xiqqoo ishee tu daawwattoota keenyaaf qoodde. Gadaa koo gadaa gaaddisa seeraa situ tumee addunyaaf gumaacheeraa kan jedhu tokko jira ture. Already kana caalaa yaadadhu. Baay'ee isaan turre isaan yaadadha garuu jechoota sana yaadadhu. Kutaa gadaanaa keessatti kan barreessite jechuudha. Hayyee gara haasaa keenyaatti haa deebinuti eenyutti si deeggareetu kanatti kitaaba kana maxxansite? Kitaaba kana maxxansuuf kan hin murteesse akkuma duraa siin jedhee mata dureewwan muraasa naannoo fuula 25 hanga 30 kan hin taane kitaaba kana faana dhugaan barreessa jedhee otoo murteessii wanta barreeffamanidha. Hiriyaa tokkotu ture Daani'el Gululaati jedhama. Akka carraa dookumentii sana banee arge. Maaliif kitaabatti hin jijjiirtu wanta kana gahaadha kun iyyuu naan jedhe. Sana booda yeroo koronaa keessa ture. Mooraatii deebinee maatii bira jirra boqonnaadhaaf. Anumtuutti taa'ee yaadee maaliif hin barreessu wanta na keessa jiru kana maaliif hin gumaachu kitaabatti maaliif hin jijjiiru kan jedhu ni yaade yeroo sana jechuudha. Achirraa jalqabeen gara maxxansuutti akkamiin akka maxxansu eenyutu na deeggaraa kan jedhu yaadeen ture. Inni guddaanis isa waan ta'eef. Sana booda maatii koo akkuma siin jedhe itti himne sa'aatii sana itti himne itti himuus hin barbaaduun ture. Eessumee kan naaf ta'u tokko as hojjetaa baankiiti. Isatu bilbileen gaafadhee hojii akkasii hojjechuuf jechaan jira kitaaba maxxansuuf hin jedheeni. Situ moo naan jedhe. Baay'ee yeroo sana ijoolleedhasi. 2013 gara jalqabaadha. Dhoksaadhaanis hojjechaa turte waan ta'eef waan beekan hin qabu. Nomayyuu hin beekan. Qofaama keedhaan qofaama kootiin jedheeni rakkoon hin jiru kottuu hin laallana jedhani. Isa bira deemnee yeroo sana biizii waan ta'eef isa wajjin hojjechuu iyyuu hin dandeenye achirraa jalqabeen jechuu barbaade. Namootuma hiriyoota koo fi maqaa isaanii dha'uu yoo barbaachisa illee kan dha'u dabalaa caalaa galateeffachuun barbaada. Nama lubbuutiin hin jirrefaatu jira. Obboleessa kanaaf ta'u Waaqayyaa Dirribaa yeroo hundumaa kan na jajjabeessu ture. Yeroon waan keeyyuu haa ta'u si wajjinan jira jabaadhu hojjedhu kan naan jedhu. Har'a garuu carraa kana otoo hin argin gara abbaa isaa deemeeraan boqoteera amma. Inni guddaan egaa hojjechuu keetii ati hojjettee lafa keesseettaa utuu jabaadhutu jedhamtu dhiistee hojii biraa jalqabde yookiin immoo karaa biraarra deemtee ta'ee itti gaabuu dandeessa. Garuu jabaadhu jedhamtee wanta jajjabeeffamtee fi sana immoo kaa'uu dandeesseetta. Kun immoo dhalootaaf wanta darbudha waan ta'eef kitaabni wanta salphaa miti. Kanaaf iyyuu ati gammaduu qabda malee gaabbuu qabdu carraa qabeessa waan taateef. Egaa maatiin kee hin beekanii hiriyootumaa fi akkas namoota fagoo jirantu asi gargaaree kitaaba kana akkaataa akkasitti akka hojjetteedha kan ati kaa'aa jirtu jechuudha. Maaltu itti dhagahame yeroo eebba kitaabaa jedhamu maatii keetti? Wallaggadhaa daandiin banaa hin turre yeroo sanatti saba sanaaf hirmaachuu hin dandeenye garuu akka baay'ee gammadan natti himaniiru. Dursaan illee gaafa eebbaa qofa miti dursee itti himeen ture. Ergan hojii kana jalqabee murteessee mana maxxansaa galchee akkan hojjechaa jiru itti himeera. Barumsa kee faana walitti si jalaa himuu yoo ta'e jabaadhu na jedhanii turan yeroo sana barnoota irra jiran ture. Boonsaan barataa yuunivarsiitii? Barataa yuunivarsiitiis amma eebbifameera. Eebbifamtee? Yuunivarsiitii isaarraa eebbifamte? Diillaa yuunivarsiitii. Diillaa maal baratteeti? Wal fakkaata kana faana? Inni hin fakkaatu. Ani appilaayid keemistiriin baradhe. Ani saayinsii keemistiriin baradhe. Saayinsii keemistirii fi faana dhugaa wal hin fakkaatu. Garuu egaa kallattii lamaan qabatteettaa jechuudhaati. Asii barumsa kee xumurteettaa, kitaaba barreessitee eebbisiisteettaa. Kun carraa ajaa'ibaati. Mee namoonni baay'een aartiin na waamteetu gara aartiittiin seenee jedhu. Miti atoo aartiin si waamte moo karaa marratti gorte? Boonsaan karaa marratti gore moo aartiitu waamee keessa? Aartii kanaan yeroo wal barree yaadadhu suruma. Yaadadhu. Waanuma waliin ture na fakkaata dhugaa dubbachuuf aartiin keessa kooti. Wantoonni aartiitiin hojjetamu hundumtu already ani kitaaba har'a barreessee fi barreessaa qofaa miti. Dhuguma irraa waan keessa jiru gumaacheera garuu aartiin kun keessuma koo waan jirudha. Wantoonni aartii wal qabatan wantoonni biroollee jechuudha. Ammas ittuman jira hojjechaa jira. Gara fuulduraattis kan hojjechuu barbaadu aartiidha. Gaaffii keef deebi'echuuf. Isa sanaan dhiistamoo akkami?
moo waluma waliin deemsisu isattiin eebbifamte? Okay. Keemistirii kan hin baradhe filadheen baradheen. Na yaadadha kutaa 12ffaa gaafan qoramu tokkoffaarran file computational saayinsii keemistirii barachuuf jedhee mooraa deemeellee tokkoffaamarra filannoo koo tokkoffaarra naaf kenne. Jaalladheen baradhe. Baay'ee cima keemistirii hin jaalatu. Keemistirii waan akka maatisii kana hin jaalatanii baay'ee natti keemistirii filattee si qaqqabee barattee. Baradhee xumuree ittiin eebbifameera natti tola saayinsii gaariin baradhee. Karaa isaa hojii barbaaduu yaalle karaa baratte sanaan. Yaaleera garuu xiyyeeffannoon koo agas mara baay'ee Kanarraa waan tureef kanuma irratti xiyyeeffattee itti fufuu barbaadda. Aartii keessa turuu barbaadda jechuudha. Aartii keessaa bahuu hin danda'u nan baay'ee hin jedhesi. Danda'amu sirriidha. Mee dargaggoota si hordofaa jiraniif maal jettame umurii kanatti hin danda'amu kan jedhan jiru akkamittiin maatiin koo akkasii akkas baradhu barbaadu waan ta'eef akkamittiin akkas godhaa kan jedhan hedduun jiru. Boonsaan dargaggoota kanaaf maal jedha? Gaaffii gaarii na gaafatte. Yaani ka'umsa jalqabaa kan naaf ta'e kitaaba kana barreessuuf nama tokko fakkeenya akkasii ta'uu barbaadeen. Kitaaba barreessuu waan baay'ee of keessaa qaba. Dhuguma dadhabbii guddaa qaba. Ana nama umriitiin xiqqaa ijoollee ta'ee muuxannoo hin qabne baay'ee natti cime dhugaa. Garuu qabsoo sana hundumaa keessa kan hin darbe namni tokko yoo xiqqaate namni tokko karaa inni bahuu yoo baate karaa boonsaan bahuu yoo baate boonsaan iyyuu maal keessattuu jiru akkamittiin hojii akkasii hojjete kan jedhamu nama tokko fakkeenya ta'uuf barbaadeen. Dhuguma haalli maatii haalli dinagdee keenya waan tokko mijataa hin ta'u hojii kanaaf jechuudha hojii aartiif. Dhuguma iyyuu aartii keenya duubatti kan fidaa jiru isa kanadha. Wantoota nuti ittiin jiraannu ittiin hojjennu bakka hawaasni nuti keessa jiraannu illee aartii baay'ee gumaacha hin godhu. So qabsoo cimaa gaafata achi keessa garuu ni danda'ama ni darbama ni milkaa'ama. Eeyyega boonsaan qabatamaan akka danda'amu haala kanaan kitaaba lafa kaa'uudhaan nutti agarsiisee jira. Egaa jabaadhu wanta guddaa asirraa eegnaa nuti illee jechuudha. Kan biraa kanas gaafachuu barbaadu boonsaa mooraa keessa yeroo barattu wantoota hedduutu si mudata. Gara achitti adeemnuti. Jalqaba fireeshummaarraa kaastee yeroo seentu wantoota hedduutu jira. Mee boonsaa hin dagadhu kana kan jettu. Karaa adda addaan kaaffee ta'uu danda'a, wanta adda addaa ta'uu danda'a, karaa barumsaa ta'uu danda'a, biyya haaraa ta'uun waan haaraa ta'uu danda'a. Wanta garuu gaafuma yaadduyyuu wanta si kolfisiisu wayii jiraate. Mooraa yuunivarsiitii kan Diillaa yeroo deemu gaafan ol seenuwaa jiru barattoonni keessummeessan jiru maal jedhamu isaanii. Yeroo jalqaba seentu kan simatan? Kan simatan jiru. Afaan Oromootiin maal akka jedhaman hin beeku isaanii. Barattoota haaraa simatu turanii isaan immoo odeeffannoo ta'e fudhadheera waa'ee isaanii haatuu danda'u maal of eeggadha kan jedhan manuma taa'ee kan hin dhagaye. Ani yeroo asii deemnee intala as gara Bishooftu tokko Feefeen jedhamti ishee faana wal barree turre konkolaatama keessatti anis haaraadha isheenis haaraadha. Mooraa Diillaa deemaa jirra jennaan achumaan wal barree haasaa deemnee turre. Erga achi geenye mucaan ani bilbilee fi anaan na fudhatu sun dafee nan qaqqabne turre. Kan isheen bilbiltee riyyaan kan hin beeku jira ture. Isheef immoo daftee dhuftee turte riyyaa kan taatuu fi namni isheen beektu. San booda walumaan shaanxaa keenya sakattaasnee ol seenne. Erga seenne booda sawaallee naan jedhe inni tokko warra keessummeessu keessatti nan qaban jedheeni. Naman qabuun ture yeroo san namni bira hin jiru. Isheema sanan jedhe malee. Sana booda tole jedhee inni hiise. Riyyaa ishee sanaa waliin deemaa ture sadi taane. Osuma deemnu ani eessayyuu as goraas achi goraas hin jiru. Isaan waliin deemta? Doormi shamarranii seenuu ga'e. Barattuu ishee siineriin suni mucaa wayii waamtee kottu gargaarinii maal jette. Mucaama jalqabaa ani didee nama qaba jedhee sanaan jechuudha. Naman qabanaan hin jenne gaafa naan jedhu ishuma ture namni koo maal hin jedheen. Isheenis haaraa turte, itti haaraa turte. Hin darbii tokko. Mudannoo qabu kanumadha. Kun mudannoo baay'ee nama kolfisiisudha. Namoonni baay'een akkanattidha kan isaanii kana ta'anii yeroo jalqabaa irratti doormii kee beektu doormii nama biraa seentaa keessumaa walitti dhiyoo yoo ta'e baay'ee rakkisaadha waan ta'eef jechuudha. Gaariidha. Kan biraan kanan si gaafachuu barbaadu inni boonsaan aartii tiyaatira fa'aa ni hojjetta odeeffannoo hedduu argadheera. Tiyaatira adda addaa ni hojjetta. Mee tiyaatiratti jalqaba hojjette? Yaadattaa maqaasa?
Dhiyeenyaa kan tiyaatira argamu irraa barnoota irraa xumuree dhufneeti kan garee waldaa tiyaatira Finfinneetti dabalame. Tiyaatira tokko hojjedheera ammas ittuma hojjechaa jirra. Mee tiyaatira hojjette sana keessaa xiqqoo daawwattoota keenyatti agarsiista. Ani kastii iddoo baay'eetti hin fudhe idduma tokko qofa isin agarsiisudha. Idduma tokko nutti agarsiista. Egaa isaanis eegu waan ta'eef waan hojjetteerra. An kan hin hojjedhe eebba maanguddoo Karrayyuu ta'een eebbiseera irreecha irratti. Zis jettee na jalaa qabda. Eebba qabadhu. Qabadhe. Miinya ta'e. Zis. Foduu ta'e. Zis. Alaalas. Zis. Alaagal. Zis. Olii reebi. Zis. Maatii raabu. Zis. Gadii reebi. Zis. Karra raabu. Zis. Adaaban gooba. Zis. Goobni geerarsa. Zis. Simoo ta'e. Zis. Sinsimiin. Zis. Daandoo ta'e. Zis. Sin danda'iin. Zis. Doobbii ta'e. Zis. Diina gubi. Zis. Guchii ta'e. Zis. Baalaan booni. Zis. Citaa ta'e. Zis. Gurmuu baasi. Zis. Allaaddaqa ta'e. Zis. Balladhu. Zis. Fantaallee ta'e. Zis. Mul'adhu. Zis. Hayyee qabadhu qabadhu. Qabadhe. Xumurte. Galatoomii shaakalteetii bakka ulfaatu. Shaakalaan. Jaarsota biratti baratte. Shaakalaani kan dhufu aktuwaalii garuu hin cimanatti fakkaata. Baay'ee sin cimu gaafatti jettu. Shaakaltu. Shaakallaa jennaan hojjetama wanti hojjetamne hin jiru. Hayyee mee akkamitti hojjechaa jirta tiyaatira aartiiwwan adda addaa hojjechaa akka jirtu egaa isa keessas nu qooddeetta wanta hojjette keessaa jechuudha. Maal fakkaata haalli waliin hojjechuu gurmooftanii dhuma moo akkamii waansaa wanta hojjettan immoo akkas agarsiisaaf yeroo akkamitti kan isin dhiyeessitan? Nuti ammaaf kan hojjechaa jirru fedha qabnurraa kaanee fedha aartii kan qabnurraa kaanee namoonni waliin hojjennu hundumtiyyuu ogummaa aartii kan baratanis jiru baay'een isaanii ijoollee ciccimoodha baay'eechi keessa ijoolleen daayirektii godhan ijoolleen barreessan baay'eetu jiru. Isuma keessa walumaan jechuudha. Keessa san hundumtiyyuu nama ulaagaa kan birootiin otoo hin taane fedha aartiitiin qofa namoota waamanii aarsaa kaffalaa jiranidha jechuudha. Akkasitti wal gargaartanii hojjechaa jirtu. Akkasiin qofa hojjechaa jirra. Siifillee muuxannoo gaarii ta'a. Ijoollee baay'een illee akka keessaa ba'aa jiranidha jechuudha. Kana hubachuu dandeenyu kanarraa. Tole boonsa gara kitaaba keetti haa deebinuti. Kitaabni kee gumaacha walaloo faana dhugaadha kan inni jedhu. Yeroo baay'ee kitaabonni barreeffaman akkas ala isaanii yookiin immoo qola isaa gaafa ilaallu keessa isaa waliin yeroo baay'ee waliin simu. Asii fakkeenyaaf suurri asirratti argamu ni jira akkaataan hojjetamni isaa ni jira mata dureen isaas jira yeroo baay'ee mata dureewwanii fi barreeffamoonni keessatti barreeffaman yeroo isaan waliin simne argina. Kan kee akkam? Ibsuu dandeessaa immoo haala asirra jiru kitaabni si biras jira waan ta'eef wanta achirra jiru sababiin isaas yeroo baay'ee irra keessatti arginee mata duree isaa dubbisnee waaw jennee gaafa binnu mana gaafa gallee dubbisnu garuu wanta biraa wanta sirumaa waliin argine garaaf dugda jedhama miti akkana yeroo ta'u argina yeroo baay'ee. Kitaabni boonsaa akkami? Kitaabni maal ibsuu barbaaddeetu asirratti suura faana argaan jira. Faana dhugaas jedhama mata dureen isaa. Faana dhugaa jedhama mata duree isaati. Asirratti boolli ta'e wanti mul'atu faanni ni jira. Argaa jirta jedhee namana. Faana sana duubaan karaan irra deemamee mallattoo faanaa kan qabu deemsi wayii akka jiru ni mul'isa. Faana sana darbee illee wantoonni deemsa akka deemamaa jiran deemsa akka jiru garuu iddoo inni duraa fi inni amma garaagarummaa ni qabaata jedhee namana yoo hubatte ta'e. Faana darbee kan jiru faana suura faana sana darbee kan jiru xiqqoo akka dukkanaa'u ta'ee jira. Suni bu'aa bayii deemsa faana dhugaati jedhee namana. Gara fuulduraatti yoo sitti mul'achaa jirtu ta'e fakkii namaa kan fakkaatu. Fakkii namaa kan fakkaattu bishaan wayii keessa dhaabattee jirti. Deemsarra jira. Fuuldura isaa gaafa ilaaltu ifa guddaatu jira. Kun walumaa galatti faani dhugaa eessaa ka'ee akkamitti deemaa maal keessa deemaa garamitti deemaa kan jedhu ni ibsa jedhee namana. Keessas jira jechuudha. Keessallee ni jira. Wantoonni as keessatti kuufamaa jiranis kanarraan adda waan ta'an hin jiru. Hundumti isaaniiyyuu bu'aa bayii kana gidduu jiru. Mudannoo muuxannoo as gidduu jiru. Faani dhugaa yeroo imalu maaltu mudata? Akkamitti imaluu qaba?
waa'ee dhugaa ni barsiisa jedhee namana. Kana ofii makee yaaddee uumteetu moo namni si gargaaree jira kana filachuudhaaf sababiin isaas wanta salphaan ittiin fakkaatu waan ta'eef kuni akkaataa akkasiitti haala xiqqoo ta'e kanaan xiqqoo fakkaatu kanaan wanta guddaa kitaabni kun baatee jiru asirratti ibsuu yaaluun wanta ulfaatudha waan ta'eef sirrii wantuma ulfaatu waan ta'eef ofii makee sammuu keetti yaaddee uumte moo namni si gargaareeru jira kanarratti. Kana ogummaa kana kan hojjete ana miti hiriyyaa kooti. Yaaduma isaayyuu. Yaada isaa kan kenneefi anadha. Akkasitti yoo hojjetame gaariidha kan jedhu qabiyyee kitaabicha keessa jiru erga nu hubachiisee booda hiriyyaan baay'ee jaalladhu tokkotu jira Diinaa Ol Barii jedhama. Diyoos Giraafiksii kan jedhu kan hojjetu sadha beekuu malta hin beeku. Sooshaal miidiyaa irra maal telegiraam irra waan akkasii ni hojjeta. Isatu naaf kalaqe qola kitaaba isatu naaf kalaqe jechuudha. Sirriitti si ibsee naa ibseeraa itti amantii ati immoo fudhattee jechuudha. Hayyee baay'ee namatti tola. Mee boonsaa namoonni baay'een kitaaba yeroo barreessan bakkeewwan adda addaa filatu. Fakkeenyaaf inni tokko bakka cal jedhe sagaleen hin jirretti barreessuu filata. Inni tokko immoo sagaleemtutu jiru hinumaanuu muuziqaawwan adda addaa dhaggeeffachaa immoo otoo homaa isan jeeqiin kan barreessus jira. Namoonni tokko tokko immoo bakka bosona keessa fa'aa deemanii barreessuu kan filatan jiru. Boonsaa asii eessatti raman? Iddoo haala kamii keessa teessee barreessuu sitti tola? Ani kitaaba kana kan hin barreesse baay'inaan qofaa koo ta'een maaliif of dhaggeeffachaa keessa koo dhaggeeffachaa wantoota mul'atan taajjabaa na yaadadha guyyaattiin dhimma kitaaba kanaaf kan jedhu barreessuudhaaf yeroon barreessaa jiru. Barreessuuf iddoo ta'e iddoon baay'ee natti tolu tokko jira iddoo magariisa wayiidha. Iddoo sana deemee utuman waa'ee kitaaba kanaa yaadu wantoota ta'ii addunyaa keenya kana waa'ee biyya keenya kana waan baay'ee isaa osuma yaadu utuman qubee tokko osoo hin barreessin gaafa gala jira. Sanumaa qabateetu jechuudha kan hin barreesse. Kanaafuu bakka caal jedhaa fi sagaleen hin jirre filata boonsaan barreessuuf jechuudha. Hayyee gaariidha. Baay'een nama amalli nama adda adda waan ta'eef kana si gaafachuu danda'e. Mee boonsaa wantoota keessa turtee barreessite keessaa miira gaddaa ta'uu danda'a, gammachuu ta'uu danda'a. Miiroowwan hedduu keessa teenye wantoota nutti dhagaaman yeroo baay'een barreessina miti hundi keenya iyyuu. Walaloo kee kana keessaa yoomiyyuu hin dagadhu miira kana kan jettuu fi miira sana keessa teessee immoo walaloon barreessite kitaaba kana keessaa iddoo tokko nu dubbista. Jira jedhee bayyaada waan ta'eef. Jira bakka tokko nu dubbista daawwattoonni keenyas nu hordofaa isin hin jenna. Yaadannoo koo kan jedhu jira ture. Garuu miira akkamii keessa miira baay'eetu jira. Miira baay'eetu jira. Miira gaddaa or gammachuu. Miira hin daganne si kenne isa filannoo isaa miira hin daganne kitaaba kana yeroo barreessitu maatiin illee daa'ima isaa wal caalchisa miti jira isheen kun akkasii jechuun jira waan ta'eef atis kan hin daganne kitaaba kana keessaa miira keessa teessee barreessite keessaa kan hin daganne tokko. Yaadannoo waan jetteef yaadannoo koo kan jedhu mata duree miti jira. Isa si yaa dubbisu. Hayyaa ta'u. Yoo dheerate barri yeroon isaas fagaate yeroon itti yaadus abduu yoo fakkaate baroota hedduu keessaa barreessuun naaf addaa yaadannoo naaf taate siidaa guddaa qabda. Sin dagadhu yoomuu maalifan si dagadhaa naaf yaadannoo kooti yeroon dan si yaadadha icciitii ormi hin beekne anaaf onnee koo malee dagachuu hin danda'u yoon du'ee bade malee yoo ijji bahee badee iddoon ijaa hin badu yeroon si yaadadhu hin argadhu birmadu seenaan ani yaadadhu anumaaf anatu beeka nan shakkiin ayyaalammii anumaan qabu qeeqaa qabeenya namaan saamne ija hamaan ilaalle dhoksee lubbuu hin baasne waadaa galees hin haalle ofumaa gadi taa'een yaada kiyyaan fagaadhee farda yaadaa yaabbadheen seenaa kiyya yaadadhee. Walaloo baay'ee namatti toludha. Egaa miira akkamii keessa teessee barreessite? Walalicharraa hubanna garuu namni akkaataan itti hubatuu fi akkaataan itti hubattee barreessite immoo adda adda ta'uu danda'a. Abbaaf galamtii hundi isaa ati miira keessa teessee barreessitee jira. Namni immoo yeroo dubbisu haala keessa jiru waliin wal simsiiseetu fudhata kan isaatti. Kan kee baruu dandeenya? An yeroo sana kitaaba kana barreessaan jiran ture. Mudannoo ta'ee na mudate ture.
mudannoo sana keessa taa'een yaadannoo naaf haa ta'u kan jedhu irratti. Mudannoo sana baruu dandeenya. Yeroo kana kan hin barreesse 2013 naannoo ji'a fulbaanaa jedhee yaada. Yeroo sanadha. Barattoota moorarraa deebinee ijoollee ollaa waliin tola ooltummaa harka qalleeyyii deeggaruuf waan tokko tokko daandii irratti baanee kophee qulqulleessaa namoota sarara oliirra jiru jennee yaadnus deeggarsa deemnee gaafachaa wantoota akkasii hojjechaa ture yeroo sana. Hojii sanarratti gufuu baay'eetu nu mudate. Kanaan wal qabsiistee barreessitee? Sanaan wal qabsiiseen garuu yaadannoo baay'eetu keessa jira. Na yaadda gaafas hin barreesse malee yaadannoo kan biroollee keessa jiraachuu malu. Hayyaa ta'u xiqqooma ishee nuu kaasteetta galatoomisiin jenna. Kitaaba barreessuun egaa waan salphaa miti wanta hedduu of keessaati kan inni qabaatu jechuudha. Gaafa barreessitu ati kitaaba kana gaafa barreessitu wantoota hedduu keessa dabartee akka barreessite egaa ifaadha waan ta'eef hin darbu kana waan hin darbu natti hin fakkaatu kitaabni kun hafuu isaatii yeroo itti jettee yaadattaa? Na yaadadha. Akkuma sitti jalqaba rispoonsira gaafadhee naman jalqaba irraa abdii irraa hin arganne. Sana booda nan dhiise cufee hin dhiise. Waa'ee kitaaba maxxansuu nan dhiise. Akkamitti mootti deebitee? Na yaadadha ofii kiyyaan baaneen dubbise. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Soft koppiitiin jira. Faayiluma sana baneen dubbise. Dhugaa kitaabni kun ofiisaa of hojjete jechuun hin danda'a. Gaafan dubbisu amala kitaaba kana tarii yoo dubbiste ni hubattadhee yaada. Xiqqii wayii wanta nama keessa kaa'u ta'e tokko qaba. Anumaanuu ofiin shakkii anatu barreesse moo eenyu barreesse kan jiru. Deebii kaka'umsa natti ture. Carraa biraa namoota biraa carraa gaafachuun naqee haaluma salphaatti akkaataa inni amanuu hin dandeenyetti naa xumurame jechuudha. Egaa kitaaba yeroo barreeffamu yeroo baay'ee namoota gurguddaadha sammuu keenya keessatti kan kaasnu yeroo silasii kaaseen ture. Gulaalamuu irratti maal fakkaata? Namoota akkamii gulaalchisteetu kanatti kitaabni kun asii ga'e namoota muuxannoo qaban moo sadarkaa umurii kee irra jiraatanii fi akkuma kitaabni nutti maxxanfamee haa bahu jedhameef qofa sababiin isaas kitaaba baay'ee hedduu torbaniin dhagaa jira kitaaba hedduutu maxxanfamaa jira giddu galatti namatti tola garuu hagam ga'aa ta'ee maxxanfamaa jira kitaabni kun jettee yaadda torbanitti kitaabni eebbi jira dhageenya waan ta'eef beeksisota adda addaa jechuudha jajjabeeffamuu qaba karaa tokkoon sirriidha. Garuu kitaabni ba'aa jiru kun hagam qulqullaa'aa ta'e yookiin hagam gulaalamee namoota ogeessota ta'aniin hagam gulaalamee ba'aa jira jettee yaadda. Kitaabni kee namoota akkamiin kanatti gulaalchiste? Waan gaarii kaachiste. Waanuma yeroo darbe keessa illee sooshaal miidiyaa irra deddeebi'aa turedha. Gaaffii dubbistoota baay'eeti. Haala kitaabni ittiin barreeffamaa jiru hin xiqqaata hin jedheen amanan. Torbeetti kitaabni 2 yoo coba ogbarruutti dabalame ni xiqqaata. Maaliif hawaasa sana hin madaalu. Dhuguma torbeetti eebbisaa jira haqa. Argaas jira eebba sirmaachaa jira. Saniyyuu as torbeetti magaalaan Finfinneetti kan eebbifamu godinaalee adda addaatti baay'inni jira. Baay'ina saffisa barreeffamuu kitaabota afaan Oromootiif kuniyyuu gahaa miti jedhee naman. Garuu qulqullina isaatti gaafa deebinu wantoonni sadarkaa hin eegganne ni jiru. Fakkeenyaaf barreessaa jabaa tokko waliin ture torbeema darbe kana keessa waan ta'e naa kaase ture. Kitaaba xiinsammuu barreessaa kitaaba xiinsammuuti namni sun barreessaa jabaadha. Kitaabuma nuti barreessinee deebisnee immoo nu barreessanii qubeessaa fi lakkoofsa peejii otoo hin jijjiirre nu gulaaleedhanii fidu waan akkasii fa'aatu nu mudata. Kitaabota xiinsammuu irratti yeroo baay'ee wantoonni akkasii ni baay'atu jedhee namana. Maaliif fakkeenyaaf ani amma kitaaba eebbisaa baay'isaa abjuu koon gurguru kan jedhu fi miiltoo kan jedhu dubbisee lamaansa keessaa konseptiin fudhadhe yoon barreesse kitaabni sun kan saayyuu jira maal fayyada barraa'uun kitaabni barreeffamu tokko boca mataasaa qabaachuu qaba jedhee namanani. Kitaabota 1,000tu jira yookaan 20,000tu jira yoo ta'e kitaabni afaan Oromootiin barreeffaman kitaabni haaraan itti dabalamu tokko isaan irraa adda ta'uu qaba. Guutummaa guutuutti adda ta'u yoo baate wanti adda taasisu qabaachuu qaba jedhee namana. Kan kee akkaataa sitti dhaga'ameen kanatti ibsuu qabdu. Gara kan kootti yeroo deebi'u ani kan hin barreesse kitaaba walalooti. Walaloon immoo achuma as kalaqadha.
walaloo namaa barreessuun hanna guddaadha. Hin danda'amu baay'ee nama dabsiisa. Dirqama walaloo kalaqxee barreessuu qabda. Garuu walaloo ati kalaqxe sun akkamidha saba kana hin madaalaa, hawaasa kana hin madaalaa, kitaaba kana kan dubbisu nama akkamiiti, barreeffamni kun immoo barreeffama akkamiiti kan jedhu yaadamuun dirqamadha. Tolee boonsaa guddaa galatoomii ammas irra deebi'uudhaan tapha akkasii haasawaa akkasii nu waliin taasisuuf yeroo kee aarsaa gootee istiidiyoo keenyatti argamuu keef ammas irra deebinee maqaa kabajamtoota daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffanna. Galatooma ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keessumaa VTV keenya guyyaa har'aa kanan gammachuun hordoftan kana fakkaata ture. Qophii keenya kanarraa akka barattan keessumaa dargaggoonni jechuudha barumsa guddaa akka argattanii fi egaa qophiin keenya kun akkasiin onnachiise hojjechuun akka danda'amu akkasinitti mul'ise shakkii tokko illee hin qabnu. Torbee keessumaa biraa qophii gara biraatiin yeroo wal fakkaataa kan walitti deebinu ta'a. Qophicha waliin kan isin waliin turtii taasise Anayyaantuu Baacaa ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan torban walitti deemna. Hanga torbanitti nagaa.